بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينتي يكبجمو في جالتمو كان الدنيا رجرتان كان أفان أرمو بيتن هندنو بي ركو بي همتو بي فقو حال مرفما كيسا وكبدو الرّ gammoojjii hamtuu keessa taa'isanii dubbataa jira. Garuu haala qilleensi laaffiseen osoo miidiyaan kun jiraachuu baate wal bira ga'uu hin danda'anii viidiyoo tana bakka tana deemee hura keessaa dhufee manni kun wayyaa jedhee as keessa taa'e akka maraata hin fakkaanneef jecha as keessa taa'ee haasa'aa jira jechuudha. Bakki silaa galuu fi bakki an jiraadhu tanaa miti akka tasaa maraataa se'anii hin dhageeffannu maraataa jedhanii akka hin dabarsineef kabajamoon ambasaaddar Leencoo Baatiif viidiyoo kana waraaba. Akkuma yaadattan rakkoo uummata Suudi Arabiyaa keessaa ani dhugaa hirribana dhoggee yoo adubbanni maal faayidaan hin jiru, wasfiin jechoonni ittiin ibsinu rakkoo san hin jiru. Yaa obboleeyyan tiyya ka Suudi Arabiyaa keessa jirtan akka guddaan isin dhagahaa jiru, akka xiqqaan isin argaa jiru, ambasaaddaroota fi ambasaaddar Leencoo Baatitii fi warri koominiitii keessatti dhiiga ummata akkasitti dhuydanii warri birrii hin qabne haa taa'u, warri birrii qabu haa galu jettanii ijoollee fi daa'imman akkasitti lubbuu nama 13 galaafattan. Obbo Leencoo Baatii nama maqaa qabsoo Oromoo keessa turee nama quuqama lammii qabu jedhamee yeroo laalamutti nama umrii isaa guutuu qabsoo Oromoo keessa jira jedhee biyya alaa ture. Nama ammoo kenna nama Arsii, nama Islaamaa, nama haadha abbaa beenu, nama gosa beenu, ganda isaa beenu Arsii keessa sitti haasawaa jira kunu amman. Baay'ee sitti saalfanne, baay'ee sitti qaanfanne. Maqaa Arsoo mallee nyaatte, maqaa Oromummaallee nyaatte, maqaa Islaamallee nyaatte. Ajjeechaa guyyatti jumlaan ajjeefaman. An amma naa toltee haala bareedaa keessa taa'ee isin dubbataa hin jiru. Hidhaa keessa taa'ee isin dubbataa jira. Anuu hidhamaadha. Hidhamatu hidhamatti dubbata. Haa taatu xiqqoo qilleensi biyyanaa akka zaalimtootatii fi miti akka rabbiitiif qilleensi biyyanaa hin qabbanaawaa. Ummata keessa jira poolisiin kanaa qabdeen wajjin teettullee haa taatu mootummaan kunillee haa taatu nama afaan Oromoo dubbatu. Yoo guyyaa halkan nutuman guyyaa nu dhiisanii irra xiqqoo wayyaa warra hidhaa sanirra jechaafi malee nuti akka jiruun hidhaa keessa jirra. Biitun biyya hidhaa keessa jirra. Hidhaa keessaa hidhaa xiqqoo keessaa bal'umatti as bahaa jechuu gaafanna malee dimokiraasii biyya nu dabarte biyya takki nyaannee itti dhuunuu miti. Yookaan viidiyoo kana isinii maxxansuuf rabbii fi anatu beeka akkaataa itti maxxansu daatama itti guuttataniini viidiyoo kana erganiin salphaa miti jechuu birrii guddaa nama gaafata. Garuu dirqama anaaf waan guddaa. Rakkoo edallee barreessee ture rakkoon ijoollee Suudi Arabiyaa keessaa rakkoo mootummaa Suudi Arabiyaattillee miti. Rakkoo ammoo mootummaa Itoophiyaa otoo mootummaa Itoophiyaa kasii faarsuuf hin ta'in zaalimticha asii kana faarsuuf osoo hin ta'in kun zulmiima guyyaa marraa zulmiidha guyyaa ajjeechadha salphinna kunillee kun zaalima kunis sanuma. Haa taatu ambasaaddar Leencoo Baatii beekee wallaalellee warroota koominiitii keessa dalagan, qunsula keessa dalagan, waraqaa warra baatii 8 kaan awwaalanii ka birrii qabu ammoo fuudhanii ol baasan. Akkuma obboleettiin teenya ganama kana ibsite yoo mallaqaan malee hin galamu ka jedhamu taate uummata Oromootti himaati anka wanti haa baafatu nigdi baankii ta'ee Oromiyaa baankii. Haadha fi abbaan hoolota gurgurattee lukkuu gurgurattee birrii qaban anka wanti Leencoo Baatii irra galchanii fi an birrii malee naman galchuu
an dallaalaan Abdulqawii dallaala dhugaadha. Namana rabbi sodaadhu. yaa akhi ittaqillaha rabbak. hiyyeessa akkasitti hin darran daa'imman akkasitti hin darrabbisi haa dararu. Namni quuqama sabaa qabu sabaaf namni dhaabate akkamitti ijoolleen sun sitti jiran akkamitti rafa. Rabbiin dura dhaabachuu heddaa obboloon jiru. Kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati. Cufti keessan tiise waan tiisitan irraa guyyaa qiyaamaa hin gaafatamtan jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Waan tiisatan irraa hin gaafatamtan jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Mee guyyaa qiyaamaa Rabbiin duratti mee akkam taata? guyyaa qiyaamaa Rabbiin duratti maal taata? وإذا الموءودة سئلت guyyaa daa'imni sun si gaafattu daa'imni xiqqoon sun si gaafattu wajhi rabbiitti warri community keessatti warri maqaa ambaasii Itoophiyaa ka ammoo ka achi jirtan guyyaa qiyaamaa gaafa daa'imni xiqqoon si gaafattu gaafa dubartiin sun amma sagaleen qab haa antum haa'ulaa'i tujaadiluuna al-yawm isin irraa mugguttan faman yujaadilu Allahu amman yakuunu alayhim shahiida guyyaa qiyaamaa Rabbiin dura dhaabatee inni mugguta. Afa qallaxxee baay'ee jira. Mootummaa dimokiraasii, mootummaa badhaadhinaa, mootummaa jinnijaankaa qarra dubbattan. Guyyaa qiyaamaa warra ammoo daa'imman achi keessatti hin jiraan nyaattee nama lubbuu 13 achitti dhume sanii fi dubartii achitti rakkataa jirtu. Ta sagalee hin qabne san guyyaa qiyaamaa ahoo akkam taatan. Yaada Rabbiin sodaattan isin. Mujrima. Anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun. Abboo Rabbi sodaadha. Abboo Rabbi sodaadha. Wallaahi Rabbi jazaa isinii haa deebisu. Rabbi balaa isinitti haa buusu. Rabbi balaa isinitti haa buusu. Warri dhiiga namaatiin dallaaltan ummata achi keessatti rakkisaa jirtan mootummaa Suudii miti. Mootummaa Suudiitii miti. Ka ummata akkasin miidhagu hubadha. Mootummaa Suudiitii miti, shorxaallee miti, jawaazaatillee miti ka miidhe ummata keenya. Ambaasii obboleen coobaatii nama nu beenu nama dodolatti dhalate. Ilma Arsii ilma Islaamatuuyyuu ummata akkasitti dararaa jira. Anaa miti na warra na jalaati jechuuf ati mas'uula arra'iyyati warra si jala jiru. Maan qoratiin galmee jira maan laalin warri kun haa hafu. Zaalimtoota warra community keessaa abboo musiiban Rabbi isin haa tuqu. Balaan Rabbi isin haa tuqu. Abaarsi Rabbi isin irratti haa alaykum la'natullah. Abaarsi Rabbi isin irratti haa jiraatu. Warra ammoo ummata akkas gootan san. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.